Lubbuun Maal dhageesse. video waraabtaa akkas jettee duraanuu? Jettee girtee video waraabee kan deete amma? Fiidoo na gargaaraan jenneen. Akkuma nama takkaatti Oo, bitattii uummatni jira kana dhaqqabaa maal jechuudha? warabbal kaaban jenneen. Ati mana hin genne? Na gargaaraan jenne obboleessa kiyya qabbanaa'e. Fiidoo si dhageessuu danda'a. Fiidoo si Habiibti dhageessu. duufiin deema haadaan dhawatu deema ummati yana dhaqqabaan hin genne ati amma? Na isii akka sabrii naa godhatu naa jajjabeessaa jedhe malee na gargaaraan jenne. Masha Allah. Duu barbaadu qabatti duu ture video waraabu maaltu video? La hin ta'u kaa maaliif nama tokko wajjin jiraachaa nama waliin buusuun hin ta'u. Aw video waraabanii du'an saa? Video waraabanii du'anii mi? Ifimanii? No ta'uun qabu maaliif Du'a bitattii baashina. tana faana jiraachaa ture yoo nan amma osumaan callisee akkasitti du'e namni bitattii tanatti duule waan ta'eef jireenyi kiyya yoo fedhe jireenyi Kanaafuu video takka tasee na waraabbattee lafa kaattee duudaa jechuudha akka duu deemtu beektii haadha dhawwatte. Kasi? Yaa waan taphatin asin jaanu asin jaaladha. Hin taphatin pileesin lubbuutti hin taphatin. Tokkoffaa lubbuuti lammaffaa maqaa kee ittiin hin taphatin lubbuu waan isin jiru. Wani galee? tokkoffaa maal jedhe? Muutiin akkanaa kun tabalashee jira. Tokkoffaa lubbuu tan ta'e lammaffaa maqaa kan keetiin hin taphatin. Barsiiftii mee ammaan? Ati waa singalinni jira malee nama fiidiyooti yalaalee jiru nama fiidiyooti yalaalee jiruuti. Takaattaliiti. Hubadhuuti. Fiidiyoo lubbuu. Barta galgabaa Arafaat hira kattaa miti soddoma rakkadhu duufiin deemanii fiidiyoo waraabbatanii duun addunyaa irraa ol jirtu dogoggora. Walii galla kan. Duufiin deemanii fiidiyoo waraabbatanii duun tuna isaa dhufte yoo. Wallahi ajaa'iba. Amma dhageeffadhu amma jechuudha. Gaaffii na gaafatte miti akka nama takkaatitti. Si kabajaa si jaaladha. Gaaffii nati na gaafatte takkaffaa of hoyitee jirtaanaan jette miti. Wayyoo. Gaaffii na dhaggeeffadhu kaa maaltu wayii si gorsise? Ati garaan nyaata bariyaa gurraatti tiyya yaa gurraatti tiyya. Garaa si nyaata garaan nyaata deemte bari. yalla. Ayyee cufi laayifi sani kon naata waliin waasaapidha. Natti himi waan taate san. Kot naata waliin. Deema yee raabee. Koi. Bayi naa cufi naata waliin kot. Sumaa fi fatiyaan sunuu naata walaati natti hima waan taatan san kottamu na bira kot. Fatiyaa kama nama kuma dhibba afur irratti akkas naan jedhe saniin wanni isaa hojjaatu hin jiru. Yalla. Yalla afiishi. Fatiyaa duutee badda malee sagal gubatta malee diktaatorummaan ati barbaaddu si milkaa waan kana lubbuun jirutti. Wallaahi naa milkaa'e. Naata waliin. Teetu amma gad darbe Arafaat fuudhi. Arafaati nama sa'aatii kana nama gootanii fuudhuu hin dandeettan I don't care. Maal? Ansi wajjin dhimma hin qabu. Maal Waliin naa amni gifti. Maa akkas naa jedhare maa callistaree hundi akkas naa jedhare. maal jedhe waan jedhe hunda kan Maa si fuudhuu badii qaba akkas jedhuuf badii qaba namni yoo rakkoo irraa nama baase duraanuu. Umaa ijoollee keenya baritti karaa naan jedhu sanaan didee harka kenna inni maa akkas jedhu. Hin dubbattu. Ani ijoollee waan jaamus hin beeku. Gabbaa dhageeffadhu. Amma koi. Namni sina jaabee je Rasuulli alayhi salaatu salaam. Angaatu nagaame. Dubbadhu ati dubbii. Murtii hangaatu nagas tiin gaafatanii taatee itti bahi gaafatu waan fardi jirra. Dhimma irra jiruu haaseefa. Amma waa takka haasa'u maaltu na galche? Bari nama Okkee mana okkii taa'e haa ergattee mi murtii maal Ergattee waan sitti ergadheeree angaasutti hin argi. Dabbaan. Koi haara koon qaburee haasaa jirraa hibenna. Kanamaaf dhuftee miree murtii maal Wayyi Arafaat. Na dhageessa miti. An jireenya kiyya natti hin balleessin. Na gargaaraan jenne. Jireenya kam qabdee muti joo jireenya hin qabdu ati intala dubraatii ta'e osoon ulfaa'ee gattee maqaa hin balleessite. Jireenya isaa buuta. No. Ulfaa'u roormaan godhisa. Yoo ulfooytee jiraatte anaa bakka inni jiru tachi galaa baasee fidee ni kaasu godhaanatti nu ulfaa'ee ji. Yoo ulfaa'uu baatte immoo maqaa bira teesse. Jireenya kam qabdaati. Boobaasii ishee dhugan. Ana bilaasha shaadaa akkatti sagalee dubbadhuuti Maal si godhannu? Eenyu kun? Kun eenyu? Gifti kun eenyu? Eenyu kun? Kun eenyu? Maana har'atti inni maal balleessa? Suuraa Abdul Baasoo Buusi jedhu. Eenyu ol baati? Fatiyaa tumuu feetaa? Tumuu feetaa tumi amma tumi. Tumi amma yoo tumuu barbaade.
Sijammar faayidaa maal? Balage sunuti zinaa jala idini yokas tanan. Allikki isinitti hima isin garadhu. Maal kabajaan nuuf fuuta? Eenyu si argate? Eenyu si argate? Rakkoo qabda dabbalat. Diisi bakka diisa timirti diisi. Laa diisi rakkoon qabu haa jedhu. Haa jedhu diisi rakkoon qabu haa jedhu. Aan ollaa ma rakkoon qabu. Diisi rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Isaan bakka qabu mucattii irra hin ga'in arraba namaatti deemu. Fati asirra salle eenyumaa asirra salle kabajaan hin jirtu si dhaqee fuudhee si taatu wajjin jiraat si too baannaan gad darbe amma. Fati maal akka nama gabroomsuu barbaadan qoy jiruu teessan guutuu eeggata kana goonee Rafaadati afaan maqaa. dhiisii mutii akkanaa. Maal jedhaan nuti baasika. Gaasu miti maali waa'ee kiyaasaa. Dabbal. Ani itti fuudhuu badii Bakka qaba. asirra deema. Fatih maal godha reeshiyan? Isaanii miti ati fuudhuu badii Maal qaba. hojjetan? Badii qaba. Dubaan maal godhe? Yookiin baasika yookiin maal naan jettan? Badii maana qabu maali kana arrabsanii badii. Atillee of hin nyaatin. Ani bohoma. Maa arrabsa dabbaalisi. Maa arrabsa. Maa arrabsa jettee maa fudhattee. Dabbaan biyyoon namaa kuman. Dabbaan. Waata kan fidan isaan hundi attoota walii galee liqira Sila walitti moofu bakka namaa godhatti. Walitti moofu bakka godha. Habirsi maa hee. anaaf beem waata kan fidan isa anaaf beem gaafadha Diisa. waata kan fidan Baasi sirgisi kan naan jiru ashuu. Maal godheeshan? Mana of kastaati. Arafaat bakka diisu. Mana of kastaati raafii Isi mamatti. waliin Maal ba'u deema Ati booyi. Maal godheeshin mee maal godheeshin? Ati booyi bakka. Kamera irraa deema. Ijoollee argee bakka bu'aan. Maa bakka bu'aan jedhee bas. Habibti mana rakka isaan obbaasin tasgabbaa bishaan qorraa dhufe. Yookiin baasi yookiin itti dubba dhufattu rabbitti. Sila na waan dhagaa akkana ta'e naan jedhee miti rakkoon qabu waan naan jedhu. Asiin jedhee jedhee bari. Sila jedhee sila. Isii dhiisanii waa'ee ulfa isii qolaa jiranidha. Rakkoo kan kee dhiisanii kabbaaraatti si gatan. qoy wajjaa galanii qoy Diisi koodee Chaarjii namaa qabu maraati. Hojaati. Fatiyaa ana dhageessaame na wajjaasee Fatiyaa Amma kadhiiramaa. harargee sallee asirratti harargeen maali arsiin maali shawaan maali nuti oromoodha muudiin akkanaan jiru nam takka maqaa gandaatiidha sii booda dawoo godhatee waa takka shakalatu hin jiru haraam harargee asirra keenya jira arsii harargee ajellam arsii fi harargeen uummata kabajaa qabu tokko ati sarafaat arsii bakka hin buutan takka dhaqii rubuuti sin kennee baala gummaateetiif dhaqee fuutee eenyu dhaqii naa fuuti sin jee baala gummaateetiif dhaqee fuutee eenyu dhaqii fuuti sin jee atuu baala kee kasiiti maal dhaqee fuuta maal dhaqee fuuta Ilma namaati jenneet. okkee dhaqee fuutee siin sagadaadha si sagaduu kee Isii dubartiiti miti jechuudha. Fati sali asirratti Fati Rifti. Of kan. Fati sali Lolte mee. Lolte. Of kan. Dabbaa. sinir salaana qoy qoy Of qabi Habibti mee. Siin guutamu kun haga lubbuun an jiru jedhee bar sii takka ta'u fardu arrabsiifte. abadan diktaatarummaan kan ta'e mootummaan kan ta'e ni jigaangaan hin jiru arafaat irratti abadan si milkaa'u jalqaba irraa hin beekan muudii Dabbaan. Mangistiin. Dabbaan salaam alaikum. Yoo namni jal'ise maal abbaa keessatti nama Habibti of qabi asoo hin danda'an. Haasayyee. dantaa dhaqee fuutee eenyu abbaa keessatti kadhate Dabbaan. Eenyu abbaa keessanii dhibbaatti gattan dursa hin Oh. ta'a. Maal akka dhibbaatti darree? Anaa isaa jiran natti fakkaata mirti. amma gabbaas arafaat Dabbaan. Diisi bakka mirti. amma gabbaas arafaat Eenyu tuyyuu isiin jechuun daldalateetiin hin mallaqa guuratu deema akkas jettaati yoo yaaddu san. wallahi arafaat amma gabbaas yoon an bakka sirra bareedu godhuu fi baadiyaan dhiiraa miti amma gabbaas
intala teessanii maal Boruma itti qabina yoo isin san Dhageeffadhu. Hattoota Yoo- fuutanii mana galfatanii mucaa ulfeessitanii hattu. deemachi. Fuutanii ulfeessitanii mana galfatanii akkatti kami? Viidiyoo jechuun baraani mana guddisa. Akkatti kami? Maal abbaa gadi fidda? Mee asii ani nu saase. Amma gabbaasi siin jee baran. Naan nama godhaa fi amma gabbaasi. Anaan mana godhaa fi amma gabbaasi. Warra balkaaba ammaan godhaaf. Annan geessisanuu akka waan hundaa. Garaagarummaa Dabbaan. Bakka Amirtii nurraa jal'isi. Bakka jal'isi mirti. Shuu. Obboleetii. Namootiin galeetiin kan. Obboleetii. Na dhageessaa meerafatti. Namaan salaatiniiti yoo rakkoo keessi giraatte kayya amma gabbayii looksina keenyaa ergi. Anaan nama si godhamu. Daqiiqaa shan piliis. Beela deeggadda haasaa irraa piliis hambataan keenya na zooreera. Na dhageeffadhu daqiiqaa shan jechuudha. Na dhagaartaa? Na Fattuu gosa biraa dhageeffatu. Rakkoo galatti. keessi jirta. Naman qabdu. Salaam aleekum. Rakkoon qabu. Ani fatu namni yoo maangenneen. Takka faratti dabbaal jechuudha. Ani waan baay'eellee beekaa waan baay'eellee taasisee wanni takka faaya dubbachuu qabdu fattuu yoo si biraa Waan galatti takka taa jirne ati ijoollee dhamma dura namaa siin taphatu jira dhugaan siin nyaata. dhaabbadhu sitti hima akka arafaatitti yaada mataa kiyyaa dadhabaa sitti hima. Lallabuunis bu'aan qabu wal arrabsuunis xiqqeemii hin qabu akka kiyyatti fattuu yoo galata si biraa dhabde akka kiyyatti ana biraa hangaan du'ee qabritti galu onnee xiyya keessaan baddu. Jecha amma jetteen kana dhisiti ishii isii fudhachuu hin danda'u nis hin barbaadu. Mikinaatus anaatu beeka. Guurraaf osoo hin taane maaliifi nama tokko gaafa rakkattee dhibamtee beekta. Si gala miti gandummaa arsii fi harargee osoo hin taane fatiyaan arsii bakka buutee osoo hin taane harargee bakka buutee osoo hin taane Arsii asirra keenye, harargee asirra keenye, arsii sin beeynu, harargee sin beeynu, ati arafaati harargee bakka buutu, isin fatiyaadha arsii bakka buutu. Haa jallam. biifsiin jedhe amma bakka waan Muutiin akkana tamalashee jira, hin jiru. mataan hin dhukkubsin saniifiyyuu micatti hin tuqin bakka Okay, na dhageeffatu. afaan oromoo qulqulluu Okay, na dhageeffatu. hin tuqinin hin tuqinin na Sirna dhageeffatu jaalatta amma waan gootu. jireenya kiyya Amma feeta waan gootu na dhageeffatu. Waan gootu na kabanyaan dhageeffatu. fattuu Waan gootu na tuqin dhageeffatu. Gani argani. Waan gootu na dhageeffatu gibsi. Afaan kee keessaa wanti harargee jedhu hin bahin. Afaan kee keessaa wanti arsii jedhu hin bahin. Ati arafaati isin fatiyaadha. Kun dhaamsa obbolummaati. okay Tokko qabadhu. Maal ta'eef nuti maal? Lammaffaa. Machuun qabu dhaqee baara na fifu. Herakattee. Silaanitti Bilbilinatti hin waan fayyaa taate. dabbaan Anaan nama sii godha. Maal ta'eef nuti. silaa baaratti du'ee qorree feeta Tiyya ammaal si eegaan ture kalee maanaan dawwalin Ina waan jalbaasu. amma rakkoon qabu jedhi maa tiktaa irra bulteedha Ah? fayya qabda agenda uumuu jirta malee atu hattuudha naa dhugaa sitti hima hattoota isin hundinuu osoo dhugaan rakkatteedha maaliin sin jedhu eenyuun irratti dhiyaatu Maal si kadhataa jirra? maalatti himin Kadhataa jirra. Rakkataadha tu mataan kan keetu qofa aslan. Rakkataadha maal godha? isin hundi keessan hattoota mana kireeffatee kophaa galu akkamitti dubartiin kophaa galti mana kireeffattee isin Jettani bar maa achi fuutan jettee bar maa fuutanii dubartiin mana kireeffattee akkamitti kophaa jiraatti Dubaayii keessatti isin hundi hattoota Eenyuun talateessanii guurataa jira? Jesba. Eenyuun talateessanii guurataa jira? Hattoota hin jeesin. Hattoota isin. Maa kophaa galtan? Kabajaan beeytan aslan. ani dheengadda sagalee dhiiraa isin bira jira hoggaan isin hin jedhu dheengadda sagalee dhiiraa isin bira jira ganaan maal diddan maaliin isin hin jedhe dheengaddan Yoo jiraatu yoo masanuu yoo taate arafaa ilmitti qabu qabdanii bar silaachi darbuun qabdanii. dhiiraa mana keessan galaa bara dhiirti mana keessan galtu duraan hin beekaa bara Silaachi darbuun qabdanii. Wal sobnaa? Osuma isiin iyyuu nama san taate jechuudha laal. isinuu firraa baasaa jiraatu jirtan guutummaan keessanuu firraa yaasu jirtan hundi keessanuu maal itti dalagan Bahararratti darbitee ati maaliif baara sanirraa fuutan jettee bar? maal dalaguuf mana kophaa kireeffattanii hin jedhan dhiira keessaa baatanii Wanta barbaanne yoo ka dalaynu taate kophaa fudhannee akka barbaanne yoo ka taanu taate intala teessan akkas godhuun qabdan isin silaas jala. amma mirti mee qabbanan nuti yoo uumaan beeyne tafuutee waa barsiifte sii yoo keeffatee iyyaalli guddaan Dubaay sii akkattoo Kabajaan isiniin ta'u Baasa maal gooti boqottee fatiyaan maal gooti? Maal gooti? Sila nama sitti haasawaa barsiise, daambee gosa dogoggora siin barsiise, iyyee. Dhaga'i. Taasitti haasawaa jirtu mirti addaana sagalee namaa bane afaan hin baneen badda faal. okay mirtii tanummaa mucaa tana kana gootee usii ayyee ati baalagummaa barsiisee dabbaan dhageeffadhu sitti hima ammaan bodi si kabaja mirti ammaan bodi natti naasayi si kabaja baay'ee si foobse dhaabbadhu habiibti of qabeet Kabajaan maal gootaaf maasii godhaa jira haaduutu jedhee bar sababa kan Koi, hammas. Sababa kan kee arrabsamna biifti. Maaliif arrabsamna obsi maa? sabar Maaliin maal sababu jiru? koi dhaabbadhu mirti ishii Buusi nurraa bakka dabbaan hibeesanu. Mataan haadhaa buusi maasii godhaa jira inni. sa'aatiin illee deemaa jirti rabbitti dhaabbadhu ishii Magaalatti dabbaan maasii godhee nu arrabsamsiisa. ati maal gooteef Sababa kan kee jechuun hoola maarti nu arrabsaatiin hin jirtu. Ni beekan. rabbitti sa'aatiin deemaa jira mirti daqiiqaa shan dubbadee galtee ati maal gooteef hin jedhan dabbaan la dhageessa ah mirti fatiyaa
wanni itti haasawite hin jirtu. Anatti haasawite miti barbaada kee qabdaami anatti haasawite. Sa'aatiin deemaa jira gastii cufuu deemaa. Gabbuu inaada wal. Gabbuu inaada wal. Gabbuu inaada wal. Dhaggeeffadhaa Oromoo waan isin beekuu qabdan. Dhagahaa asirratti. Arafaat haadha mana kiyyaa ta'an niqaa irraa qabu ta'an xalaba galaa baafadhee bayaan Harargee fa'aa bira kaayadheedha. Jaartiitii yoo inni loluuf ilmaan haadha salee isin itti hin beeku. Deemaa itti dabarsine. Asken. Dabarsaa jira wallahi. Maal akka ta'u nurratti albaa'inni albaatii nurratti wannaa godhataa jira. Aboo sa'aatiin leendeemte irraa baadha. Kaagan. Fayyadaadha. Walla ganaa miti. Hibbeerate dabbali masanu enu nusa inu jala califnani sila isaan malee namni Bakka ammani deemee matalas. Sile main akkatti bona absti qarqarmee sile guri matak. Akka nama isiin namni mallaqa guuratee abbaa dalagannee tini jiraataa jirra nu jechuudhaan harka namaan eeggannu sii galee harka namaan eeggannu. Nama akka mirtii mijattiin abbaa rafaa lakkaasoo ta'e jalli. Nagaatti lubbu. Fayyuma qabdi. Bakka fayyaa jirra wanni haasoo. Rimootiin dalee taasif. Ammataan na Nama soore. hundaa gadduuchite sile onnoon matu keessa turguutumoo. Dabtar guutuun kan. Onnoon murtu guutuun jette. Waa dubbataan afaanis boora wallee boraati. Wayyo wayyo. Qoy gurbaa waa'ee salmaa taasoo san galchina. Waa'ee maali? Waa'ee akkatti wal salanii dubbata san. Rabbi rasuulitti waan baalakkeen haasa'e. Ani barsi sitti ergadde. Marraa erga. السلام عليكم. Waalaikum salaam. جرتوا كم نجا؟ Fayyaa akkam? جرا إن نجاو جرا جلا كرتي إن دبي لا في ساعتي سري دا إن اللي وسنما غورسو دا بوليتين تينا اللي كنار ياتي اللي بوليت ماتينا واي كوتا إرتي سنغورسو سري جده إن اللي ولين رفسيناتي تسقبايا سيرانا مغاري تا seeraan miira keessaa baya inni illee agartee tasgabbeessuudha isin lachuu isiillee akkanaarre atillee naare inni wanti inni jechuun jiru hubatoo inni qabaattu waa'ee arsiif Harargee maqaan dhayinaa jedhe malee waan biraati miti sii galee miira keessan galina aadatti gaarii miti. Waa'ee Harargee maqaa dha'oo osoo hin taane bareechisee beekaa isa waan baay'een dubbadhu. Sirri gorsuma sii kenne ila buleetitii akka ati beektu ni beekna. Ani itti barfattuun yoo galatoomaa warri bashbashna gootan galatoomaa. Waan jedheen ani fattuu yoo si biraa galata dhabdee ana biraa galata qabdi. Ni jedheen. Sirriidha sirrii deebiftee fi miira keessan galina waa maraafuu gaarii miti. Waanuma fedhe yoo ta'e rabbituu galchee waan galchee dha mata illee dubbii yaaduma Oromoon ta'e dubbii ifti malee kun waan haarawaa miti. Si gorsuudhaa toltuu si dhaamuu hanga tokko si cinaa dhaabbatuudha malee dubbii olii gadhaa'uun faayidaan qabu. Bahara maa si fuute jedhaa barka uummanni baaratti nagatee guyyaa sadde soonyaatiin osoo hin dhugiin qorrichitti natti bahee jiruun namaan irraa baatee fiiltarii nama godhe kan maa achiisi fuudhee jedha. Miti isallee jechuun namni miira keessa yoo galee maa dubbata rakkoon qabu kun tasgabbiidhaan malee bar waan haarawaa miti namni dongoraa eenyu yoo taate dongorri kulla banii aadam khaxaa wa khayrul khaxaa'uuna tawaabu wanni sii galuu qabaatu namni ni dongoraa yooma ta'ee sii jedha obboleettitii. Laafis xinqaa guddaa gootanii waan guddaa gootanii. Bahara sanii na fuutee na galchuun dogongoraa jedhee barkaafiidha. Agalatomtuu sirriidha isiin si gargaarte. Tolinna namoomaati namni kabajaa qabaa ulfinna qabaa intala Oromooti siillee atillee akka obboleettii ofii siin galte malee waan biraati miti atillee taa tolettee obboleettii teettee faanaa galte galatoomtu isiillee naa galatoomtu sun rakkoon qabu salphaadha. Waanuma dhufeefuu waan laaftutti ilaala malee waan guddaa ho'itti ilaaltaniitiin ammallee agartee dhiiraanis waliin tuqinaati dubbii laaffisaa adamatti waa laaffisuu wayya. Dubbii yoo faana isaan kana keessanillee hidhatan qabu walitti hin qabu sababa yoo mana dabbalasiin akkasii hambidhamu qaba. Imaaman sis malee rakkoon qabu bar dabbaalillee tasgabbaasu utuma dhiiti ati agartee waa maraafu gidduu isaallee qabbaneessi malee dubbiin isinaa laaftuudha wanni guutuun laaftu. Maaliif wanti ilmi namaa agartee ilma namaa ta'e wanti guutuu ilma namarra duutuu ni dhufti jiruu dhiisi. Kanaaf waan laaftutti ilaala waan guddaa gootanii walitti wacuun bu'aan qabu. Waanuma toltu ta'e borumaafuu namni biraatu yoo dhufee hammeenya kiyaase laaffisi ilaala laaffisi qabbaneessi la hin ool'isin faana. Naagala jechuun kiyya yoo dubbii faanaa ifte bar namni keenya itti abaasee tahaftee waan biraa keessa gala ati dubbii yoo laaffiftee itti hoo namni.